Tarkaanfiiwwan waraanaa Israa'el naannawa buufataa waraanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Liibaanos jiru cabsanii seenuun miidhaa qaqqabsiisuu UN beeksisee jira. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres haleellaan kamuu nagaa eegdota irratti xiyyeeffatu yakka waraanaati jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Nagaa eegdota UN biyyoota 50 irraa babba'an 10,000 ta'antu amma Liibaanos keessa jira. Galaanaa Balaay kan qopheesse kunooti. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti humni coomsa Liibaanos ibsa baaseen taankiiwwan raayyaa ittisaa Israa'el buufata isaa cabsanii humnaan seenuu himateera. Taankiiwwan humna ittisaa Israa'el 2 karra buufata UN Liibaanos daangaa Israa'el bakka Raamhaa jedhamutti argamu humnaan cabsanii erga seenaniin booda ibsaa akka dhaamsan gaafatan. Kana hordofee nagaa eegdota 15 ta'an irratti miidhaan salphaa dhukaasaan waliin qabanni mudachuus gabaaseera. Raayyaan ittisaa Israa'el gocha kanaaf sababa yoo dhiyeessu waajjira UN Liibaanos jiru kan seenan loltoota farra misaa'elaa jalaa miidhaman naannichaa baasuuf osoo yaalanuu akka ta'e beeksise. Humni ittisaa Israa'el ibsa kenneen taankiin humnaan mooraa UN seenes ta'e dhukaasni baname loltoota isaa miidhaman baafachuuf akka ture himeera. Dhukaasichi ulaa ittiin ba'an argachuuf malee buufata UN achi jiru irratti balaa uumuu kan kaayyeffate akka hin turres beeksise. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres haleellaan kamuu nagaa eegdota irratti xiyyeeffatu yakka waraanaa ta'uu danda'a jedhan. Dabaluunis hojjettootni buufata UN akkasumas waajjirri isaanii tasumaa qiyyaafannoo haleellaa ta'uu hin qabu jedhan. Haleellaan eegdota nagaa irratti raawwatamu seera idil addunyaa kan cabsudha. Seera gargaarsa idil addunyaas ni sarbaa jedhan Guuteres ibsa karaa dubbii himaa isaanii baasaniin. Loltootni Israa'el Liibaanos keessatti duula eegalaniin walqabatee nagaa eegdota UN achi jiran waliin rakkoon dhalatee jira. Nagaa eegdonni 5 ta'an humnoota Israa'eliin miidhamaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu ammoo nagaa eegdotni UN hatattamaan Liibaanos gadhiisanii akka ba'an waamicha godhaniiru. Nagaa eegdotni akka ba'an waamicha akka godhan loltootni isaanii danqaa malee akka socho'an ulaan akka banamuuf ta'uu ibsan. Nagaa eegdotni kun Liibaanos keessa yoo turan Hezbollaan butamuu danda'us jedhaniiru. Netanyahuun dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Liibaanos jiru waamicha Liibaanos gadhiisaa ba'aa jedhu fudhatama dhabsiisee jira. Israa'el nagaa eegdota UN Liibaanos jiran irraan miidhaa geessisuu hordofee biyyoota addunyaa 40 ta'an irraa balaaleffannaan ishee mudateera. Humni ittisaa Israa'elis dhukaasa gara buufata UN achi jiruutti godhaman keessaa haga tokkoof gaafatama fudhatee qorannoo akka godhu ibsee jira. UN Liibaanos jiru ibsa baaseen yeroo arfaffaaf raayyaa ittisaa Israa'elii fi qaamolee biroonis nageenyaaf tasgabbii hojjettootaa fi qabeenya mooraa UN keessa jiruuf gochuu qaban yaadachiifnaa jedha. Mooraansaa naannoo Raamhaa jiru taankiiwwan waraanaa Israa'eliin cabuun sarbama seera idil addunyaatis jedheera. UN buufanni Liibaanos sanbata darbe loltootni Israa'el bakka Mes El Jebel jedhamutti sochii barbaachisaa nagaa eegdotni isaanii taasisaa turan danquus ibseera. Yeroo ammaa nagaa eegdonni UN 10,000 ta'anii fi biyyoota 50 irraa baba'an Liibaanos keessa jiru. Isaan wajjin hojjettootni siivilii 800 ta'an ni argamu. Erga bara 1978 nagaa eegdonni UN kun naannoo laga Litaanii jedhamuu fi iddoo daangaa Liibaanosiif Israa'el Blue Line jedhamu buufatanii argamu. Israa'el amma dura nagaa eegdotni kun lafa kiiloomeetira 5 ta'u dachii ishee keessaa gadhiisanii akka ba'an gaafattee ture. Israa'el harka tokkoon osoo Hamaas Gaazaa keessatti lolaa jirtu torban 2 dura ammoo Hezbollaa Liibaanos keessa man'eeffate irratti duula gaggeessaa jirti. Iraan ammoo haleellaa Israa'el Hezbollaa irratti bantee hordofeen kololeessa tokko misaa'ila bilaastikiitiin haleeltee turte. Israa'el galuu haleellaa Iraan kanaaf yeroo fi barbaaddeetti deebii akka kennitu eegama. Biyyoonni Afrikaa bishaan Abbayyaa waliin qooddatan dhaabbata Nile Basin Initiative jedhamu waggaa 25 dura hundeeffatanii kaleessa qabatamaadhaan hojiitti seenanii jiru. Biyyoota 11 keessaa 6 biyya isaanii keessatti akka seeratti waan raggaasanii fi kaleessa irraa ka'ee hojiitti seeneera. Waliigalteen kun yeroo hidhi haaromsaa laga Abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtu gara xumuruutti dhiyaatetti kan inni taasifame. Egaa waa'illi kiyya Biraanuu Gammachuu dhimma kanarratti ibsa dabalataatiif ana waliin istiidiyootti argama. Biraanuu baga nagaan dhufte. Darajjii galatoomi. Waliigalteen kun maalidha? Itoophiyaadhaaf hiikoo akkamii qaba laata? Akkuma jette egaa waliigalteen kun waliigaltee waggaa 25 turedha. Kana jechuun bara 1999 ministeeronni bishaanii biyyoota laga Abbayyaa waliin qooddatanii kun kan hundeessanidha.
Kaleessa garuu qabatamaadhaanii dhaabbanni Nile Basin Initiative jedhamu kun waggoota amma kanaa ture booda qabatamaan hojiitti akka seene biyyoonni labsaniiru. Itoophiyaanis kana ifa gootee jirti. Dhaabbanni kun jalqaba biyyoota 9 kan hundeeffame boodarra garuu Eertiraa akka biyya taajjabduu tokkootti kan keessatti makamte dabalatee gara 11tti ol guddatee jira. Kaleessa immoo biyyoota 6 mallatteessan keessa dhumarratti mallatteessitee ennaan akka inni qabatamaan hojiitti seenuuf kan gargaare Sudaan kibbaa turte. Amma biyyoonni 6 mallatteessuu isaaniirraa kan ka'e inisheetiiviin dhimma bishaan Abbayyaa kana akka qaama seera qabeessa tokkootti to'atuu fi misoomsuusaa booriftaansaa naannoo isaa kunuunsuusaa dhimmoota kana wajjin wal qabatee hojiitti seenee jira. Biyyoonni kunneen 6 biyya isaanii keessatti seera godhanii baasanii booddeedha kan hojiitti seenee jechuudha. Egaa Itoophiyaa, Ruwaandaa, Tanzaaniyaa, Ugaandaa fi Burundiin waliigaltee kana duraaniyyuu raggaasanii jiranii akkasumas immoo Sudaan kibbaa gara waliigaltee kanaatti dhufuudhanii irra caalan biyyoota akka waliigaltee kana fudhatanii fi waan kun komishinii ta'e akka hojiirra ooluu fi kan inni taasifame. Mee biyyoonni yaa'a gadii jiran kan akka Sudaanii fi Misriyoo yeroo dheeraadhaaf waan kana mormaa turan isaanoo afuun isaanii dhiibbaa akkamii qabaata? Biyyoonni gara yaa'a olii jiran Sudaanii fi Masriin kan jedhan dura darajje kan biyya keessatti muummichi ministeera Itoophiyaa hojiitti seenuu inisheetiivii kana ilaalchisee jedhanutuun jalqaba kaasee gaariidha. Waliigalteen amma inisheetiiviin kun akka gara hojiitti seenu godhe kuni seena qabeessa akka ta'e himaniiti. Keessattuu maal jedhanii muummichi ministeeraa yoo wal taanee yoo waliin hojjennee yookaan immoo yoo waliin misoomne naannoo cimaa uumuullee dandeenya ergaa jiru dabarsanii. Keessumaa immoo inisheetiivii kana jalqabarraa kaasanii karaa adda addaan warra gumaachaa turan illee galatooma jedhanii kaleessa ergaa miidiyaa hawaasaa irratti dabarsanii akkuma kana immoo ministeera bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Abtaamuu Tafaas ergaa wal fakkaatu barreessaniiti kuni seenaa biyyattii keessatti akka addaatti ilaalama jedhanii. Egaa jalqabarratti akkuma gaafattee Sudaanii fi Masrii waliigaltee amma gara hojiitti seene kana mormaniiru. Isaan kan fedhanii isuma bara 1999 sana akka itti fufuudhaaf kan barbaadanii. Egaa Itoophiyaan rakkoon walqixxummaa gahee bishaanii ni fura. Egaa Itoophiyaan waliigalteen kun rakkoo walqixxummaa gahee bishaanii ni fura jechuudhaani qabeenya bishaanii kana haala itti fufiinsa qabuun qooddachuu haala ishii dandeessisuun kaasuudhaan kan akka biyyaatti illee seenaa gaarii ta'uu yookiin immoo guyyaa akka addaa akka ta'utti kan labsite. Tarii Sudaanii fi Masriin waan kana keessumaa Masriin irra deddeebitee waa'ee dhimma laga Abbayyaa kanarratti gaafii kaasuun ishee amma immoo muddama gaanfa Afrikaa keessatti Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhalatee wal qabatee tarii dhiibban inni naannoo kanatti uumuu danda'u akkamittiin ilaalamuu danda'a? Dhimmi kun kanaafidha kan inni amma akka addaattis ilaalamee akka aangawoonni Itoophiyaa himanitti illee tarkaanfii seena qabeessa kan jedhameef kanaafidha. Masriin egaa hin beekama erga keessattuu waggoota 10 ol ijaarsa hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan itti jirtu kanarraa kan kaase waan isheen hin goone hin jiru carraaqqii karaa isheen deemne hin jiru. Amma dhaabbata biyyoota gamtoomanii mana maree nageenyaatti si'a meeqayyachuurraa waanumti tibba kanaa gaanfa Afrikaatti ta'aa jirus kanuma wajjin wal qabata. Iddoo kanaa gara biyya hollaa Somaaliyaa keessatti loltuu bobbaasuudhaan yookaan immoo meeshaa waraanaa geessuudhaan akkasumas immoo pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisiin torbee darbe keessa Eertiraas maraa turanii kuni kan inni agarsiisu muddama isheen keessa jirtu kan yaaddoo ishee qabatedha. Si'a kanatti argaa jirtu. Kuni ammoo amma biyyoonni akka amma argine kanatti laga Abbayyaa gumaachan gaafa walitti dhufanii humna tokkoon seera tokkoon dhaaba dhimma kana hordofu jabeessanii gaafa seera qabeessaan hojiitti seensanii ergaa biraa dabarsaa fi waan kun abbaa akka qabaatu taasisaa akkasi. Innumaattuu gaama sadarkaa Nile Basin Initiative kan jedhamu kuni gara fuulduraatti Nile River Basin Commission jedhama. Komishiniin kun egaa abbummaadhaan inisheetiivii kana dhaaleeti dhimma misooma laga Abbayyaa irratti taasifamu kan biyya hundumaa to'ata. Dhimmi kun immoo har'atu hin ta'in dhalootaaf illee yaadamee akkamitti akka qabeenyi uumamaa bishaan kun itti fufee dhalootaaf akka ta'utti akka yaadamutti akka hojjetamu akka misoomu akka egereessaafis of eeggannoon taasifamu irratti dhimmee hojjeta waan ta'eef qaama seera qabeessa kana dhaalee itti fufu waan ta'eef inni kun amma
biyyi tokko yookaan immoo biyyi lama akka kana duraa irrattan murteessaa qabeenya kan akka garaa koo kallattii garaa kootiin an godha kan jedhee biyya dhuunfaa biyya muraasaaf ta'u miti jechuudha. Ayyee waa'ee kiyya Biraanuu Gammachuu galatoomee ulfaadhu. Kabajni ayyaana Irreechaa bara kanaa kan turistoota hedduu gara biyyattiitti hawwatee fi madda galii guddaa akka ta'u muuxannoon irraa fudhatame ta'uun himamee jira. Kutannoo uummanni Oromoo ayyaana isaa nagaan kabajuudhaaf agarsiise guddummaa uummatichaa kan mul'isedha kan jedhan Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugaati. Riippoortara keenya Maatii Olaanaatu dubbise. Qophiin Irreechaa baranaa adda ture. Kan bara darbee maal ture ciminiinsaa kan jedhu irra kaane Firdawsi Abdiisaa fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanach lachuu isaanii kallattiidhaan karooraa maal fakkaata kan jedhu ilaalaa turanii garuu sadarkaa ittaanaa pireezidentiidhaan hoogganame biiroota qoda fudhattoota adda addaa achi keessa jiraniyyuu biiroo aadaa fi turizimii, Komishinii Turizimii Oromiyaa, biiroo fayyaa, giddugala aadaa Oromoo, seektara Irreechaaf roolii guddaa kan qaban hunduma isaanii torbaan jaaf konferensi koolii qabna deelii riipoorti jiraayyuu jechuudha. Qindoominaa cimaa ture, karooraa guddaa ture, kanaafuu milkaa'e. Hunda caala garuu uummata keenya Irreecha jaallatuuf nama jaalalaaf nama nagaaf ija ta'eef kanaaf milkoofne jechuudha. Irreecha baranaa tokkoffaa addaadha. Guddina isaas yoo ilaalte baay'ee namoonni miiliyoonota kan lakkaa'amanii hirmaatanii nama akka malee bahee waan bareedaa ture. Tokkoffaa eenyummaa keenya agarsiisneerra jedhee amana. Irreechaan iddoo aadaa kan calaqqisnu, identiitiin Oromoo maal akka fakkaatu kan iddoo kan agarsiisnudha. Amma kan ga'u akka ta'e agarsiisneerra jedhee amana. Kunis firaafis hin ta'a, warra biraafis hin ta'a jechuudha. Uummata jaalala, uummata guddaa akka ta'e agarsiisneerra. Baay'ee bareedaas ture. Of course dinagdeedhaan baay'ee nu gargaareera. Namooti adda addaa kallattiidhaan Oromiyaa maraarraa naatisanii dinagdeef baay'ee nu gargaara. Biliyoonootaan kan lakkaa'amu qarshiin ikoonomii keenya kan deeggaru sochoosneerra jedheen amana. Kanas waan xixiqqaarraa ka'ee wayyaa aadaas nyaataas hojjettee hundisaa ikoonomii keenyaan xixiqqaa kanarraas bu'aa gaarii arganneerra jedheen amana. Kanaafuu goobeshinoyyee waan bareedaa ture. Spesiaalii magaalaa Finfinnee keessa aadaa keenya maal akka fakkaatu bareedinaan agarsiisneerra. Kan immoo Irreecha